Basaasni Israa'el akkamiin gola Iraan keessatti gadi fageeffate mee haa ilaallu. Israa'el addunyaarraa biyyoota tika cimaa qaban keessaa tokkodha. Tikni isheen odeeffannoo tika biyya alaa ittiin sassaabduu fi opereeshinii gaggeessitu tajaajila iccitii tika Israa'el yookiin Mossad jedhamuun beekama. Haleellaawwan dhoksaa fi ija jabina biyyoota garaagaraa keessatti gaggeessuunis dhaaba tikaa akkaan sodaatamaa jedhama. Mossad fuula marsariitii isaa irratti hojiin keenya waan namatti hin mul'anne arguu waan hin danda'amne hojjechuudha. Rakkoowwan opereeshinii tikaa fi teeknooloojii kallattiin nageenya Israa'el irratti dhiibbaa qabaatan irra aanuuf Mossad addunyaa irratti hojiiwwan adda ta'an ni hojjeta jechuudhaan kaayera. Keessumaa biyyoota baha giddu galeessaa kanneen akka Iraan keessatti waggoota dheeraaf hidda fageeffachuun odeeffannoowwan tikaa murteessoo ta'an Israa'el kennuu qofa osoo hin taane opereeshinii dhoksaa kanneen akka ajjeechaa nama dhabsiisuu fi ukkaamsuu irratti hirmaataa akka turetu himama. Walitti bu'iinsa Israa'elii fi Iraan guyyoota 12 tureen kan irratti banuun qondaaltota waraanaa olaanoo fi saayintistoota nikulaaraa biyyattii hedduu ajjeeste keessatti gaheen tika Israa'el Mossad olaanaa ta'uu humni waraana Israa'el beeksiseera. Daarektara Mossad kan ta'e David Barney haleellaa Iraan irratti raawwatame ilaalchisee miseensonni tika biyyattii shoora guddaa taphataniif galateeffateera. Waxabajjii 26 bara 2025 miseensota tika Israa'el wajjin yeroo dubbatu viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodameen fuulli miseensota tikaa akka hin mul'anne godhame. Haleellaan qondaaltota waraanaa Iraan irratti gaggeeffame waggaa dheeraaf qophii kan itti taasifame ta'uun ibsame. Iraaniif Israa'el gidduutti dhukaasni akka dhaabbatu godhamus Mossad garuu ammayyuu Iraan irraa ija isaa akka hin kaasne David dubbachuu Iraan akeekkachiiseera. Eegdota Iraan hundarra ejji keenya hin buqqifne. Mossad gola Iraan hunda akka beeku dubbate. Toota komaandoo dabalatee meeshaalee waraanaa akka diroonii fa'aa iccitiin galchuun Iraan keessa qobsiisee akka turee fi gaafa waxabajjii 13 haleellaa gaggeeffame irratti qondaaltota waraanaa olaanoo fi saayintistoota nikulaaraa ajjeesuu irratti gahee guddaa taphachuu ifatti ibsite. Akkasumas haleellaan sirna ittisaa fi misaa'iloota Iraan irratti gaggeeffame hedduun isaas miseensota Mossad Iraan keessa jiraniin ta'uu ibsite. Ajajaan waliigala humnoota waraana Israa'el kan ta'an Eyal Zamir Israa'el qilleensa Iraan to'achuu kan dandeesse komaandoon Mossad dhoksaan Iraan galchee hojii guddaa hojjeteen ta'uun himee ture. Israa'el humna tikaa icciitiin opereeshinii gaggeessu Iraan keessaa qabaachuu ifatti yeroo jalqabaaf beeksisuu isheeti. Mossad yoom irraa kaasee Iraanitti xiyyeeffachuu eegale. Israa'elii fi Iraan diinummaa walakkaa jaarraatti dhiyaatu qabu. Kunis jijjiirama siyaasaa Iraan keessatti taasifameen wal qabata. Iraan waggoota dheeraaf sirna gonfoon bulaa turteen booda bara 1979tti sirni gonfoo warraaqsa ummataa ka'een aangoo irraa kaafame. Mootummaan Rippaabilika Islaamaa Iraan hundeeffame. Bara 1979tti Iraanitti jijjiiramni akka dhufuu fi namni biyya hambaatti baqachuun qabsoo gochaa turan Ruhollaan Khamenei gara biyyaa deebi'uun mootummaa haaraa Rippaabilika Islaamaa ta'ee fi ejjennoo leellisummaa qabu hundeessani. Ruhollaan abbaa warraaqsa Iraan jedhamuunis beekamu. Kan qabatan sana bara 1979 US fi Israa'el ilaalchisee ejjennoo mootummaan isaanii haaraan qabatu ifa godhani. Ameerikaadhaan seexana guddoo Israa'el ammoo seexana xiqqoo jechuun waamani. Kunis Israa'el baha giddu galeessaa keessatti bakka buutuu US kan jechuun walitti dhufeenyi Israa'el akkasumas US adda cituu qofa osoo hin taane embaasiiwwan isaan dur Teheraan keessa ture akka ifamu godhame. Rakkoo Israa'elii fi Filisxeemota gidduu barootaaf ture ilaalchisee Iraan Israa'elitti quba qabdi. Kaayyoo Filisxeemonni qabsaa'aniif akka deeggartu ibsuun Israa'eliif beekamtii kennuu didde. Osoo warraaqsi Iraan bara 1979tti hin ka'iniin dura mootummaan Iraan Israa'el wajjii walitti dhufeenya cimaa qabutu himama. Israa'el biyya taatee bara 1948tti hundaa'uu hordofee biyyoota musliimaa keessaa Turkiitti aanuun sadarkaa lammaffaatiin Israa'eliif beekamtii kan kenne Iraan ture. Ruhollaan Khamenei Rippaabilika Islaamaa hundeessuu hordofee kufaa ta'e.
diinummaa isaanii ifatti eegale. Gama biroon ammoo Iraan baha giddu galeessaa keessatti dhiibbaa ishee babal'isuun Israa'el dura dhaabbachuu eegalte. Humnoota Israa'el wajjin diinummaan wal farrajuudhaan Hezbollah fi Hamaas hidhachiisuu eegalte. Kun hunduu walitti cuunfamuun Israa'el tika ishee bobbaasuun sochii Iraan akka hordoftu ishee taasise. Ragaaleen akka agarsiisanitti Mossad yeroo mootummaan Iraan michuu Israa'el ta'e kufee kaasee Riippaabilika Islaamaa irratti basaasaa gochaa turte. Diinummaan Iraanii fi Israa'el hanguma jabaataa deeme tikni Israa'el gola Iraan keessa harka dheereffachuu eegale. Gorsaa olaanaa Ayatolii Kaameenii kan ta'an Alii Laarjaanii bara 2024 keessa haasaa taasisaniin harki tika Israa'el Iraan keessatti hidda fageeffachuurraa kan ka'e sadarkaa isaarra ga'uu himanii turan. Sagantaa gabbisa nikulaaraa Iraan waggootaaf Israa'el ija tokko banattee akka raftu waan ishee taasise ture. Israa'el akkamitti mankuusaa sanadoota nikulaaraa Iraan icciitiin akka cabsitee fi waa'ee ajjeechaa saayintistoota nikulaaraa Iraan ilaalchisee daayirektera duraanii Mossad kan ture Yoosii Kohen bara 2018 keessa ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun sanada icciitii sagantaa gabbisa nikulaaraa Iraan harka keenya galeera jechuun addunyaaf ifa godhan. Yoosii Kohen akka jedhetti opereeshinii sanada nikulaaraa Iraan argachuu gaggeessuu waggaa 2 guutuu qophii taasifamee ture. Opereeshinichi qaamaan Iraan keessatti argamuun kan gaggeessan miseensota tika Israa'el lakkoofsaan 20 ta'anidha. Yeroo isaan mankuusaa sanada Iraan cabsanii seenan Yoosii Kohen wirtuu ajajaa yookiin komaandoo seentar magaalaa Tel Aviv keessatti argamu rafaa akka ture sima. Miseensonni tika Israa'el sanada nikulaaraa Iraan isa guddaa Naantaas keessatti balaan abiddaa mudatee ture. Iraan shororkeessummaa nikulaaraa jechuun Israa'elitti quba qabdee turte. Baruma sana keessa saayintistii nikulaaraa Iraan beekamaan waraanaa fageenyarraa hubannoo namtolchee yookiin AI dhaan to'atamuun itti dhukaafamee ajjeefame. Sagantaa gabbisa nikulaaraa Iraan keessatti nama murteessaa akka ta'e ni beeku. Mossad bara 1989 irraa ka'ee piroojeektii dhoksaa Iraan boombii nikulaaraa oomishuuf qorannoo gaggeessuuf gargaaru piroojeektii Ahmad jedhamu gaggeessuu akka turetu himama. Ejensiin anniisaa atoomii idil addunyaa saganticha bara 2003 cufamu. Haa ta'u garuu saayintistoonni Iraan waggoota dheeraadhaaf adamsamaa turuu himuun ajajaan tika Iraan basaasaa Israa'el ta'ee argame. Bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Iraan Ahmadinejad keessa Mossad gola tika Iraanitti godoo waan ijaarate fakkaata jedhama. Kana gaggeessaan biyyattiituu dhugaa ta'uu himanii turani. Keessumaa bara dhuma bulchiinsa Ahmadinejad bara 2013 keessa kumaandoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan qondaalonni tikaa fi abbootiin amantii hedduun Israa'eliif basaasu jechuun to'atamanii turani. Kanneen to'atamanii himataman turan keessaa qondaala tika Iraan olaanaa seera tikaa keessatti muummee farra tika Israa'el gaggeessu kan turedha. Qondaalli basaasaa Israa'el akka qolatuuf muudame ofii isaa Israa'eliif basaasaa ture jedhamuun manni murtii warraaqsa Iraan du'aan isa adabe. Pirezidaantiin duraanii Iraan Ahmadinejad bara bulchiinsa isaanii Mossad tika Iraan keessa garmalee harka galfatee akka ture mirkaneessanii turan. Qondaalli tikaa olaanaan basaastota Israa'el akka to'atuuf kaa'ame. Shiraawwan Israa'el Iraan keessatti gaggeessitu akka to'atuuf itti gaafatummaa qabu. Ofii isaa tika Israa'el ta'ee argame jechuun bara 2021 dubbatanii ture. Tiki Israa'el Mossad qondaalota olaanoo nageenyaa fi dhaabbilee basaasaa Iraan keessaa harka galfatee akka jiru aangoowwan Iraan yeroo gara yerootti dubbataa turan. Ministeerri duraanii tika Iraan kan ta'an Ali Yuunesi dhiibbaan Mossad Iraan keessatti sadarkaa garagaraatti taasisu baay'ee bal'aa waan ta'eef tokkoon gaggeessitoota Iraan nageenyii fi lubbuu isaaniif yaadda'uu qabu jechuun dubbatanii ture. Israa'el haleellaa fi ajjeechaa dhoksaa Iraan keessatti gaggeessitu ilaalchisee haaltu hin amantus. Haa ta'u garuu bara kana haleellaa Iraan irratti banteen lola guyyaa 12 gaggeeffameen saayintistootaa fi qondaalota waraanaa hedduu ajjeesuu yeroo jalqabaaf ifatti amanuun itti gaafatummaa fudhatte.